Kabajamtoota daawwattoota keenyaa guyyaa keessa sa'aatiin 7:13 ta'ee jira. Oduu amma nu ga'e qabnaa. Oduu waliin Anko Bayyaa jaallataadha. Waldhabdee abbaa qabeenyaa fi qonnaan bultoota gidduutti uumame. Qonnaan bultoonni komii isaanii mana abbaa qabeenyaatti himatanii jiru. Gabaasa dabalataa akka taanutti dhiyaata. Memang bagana kan Ustani? Bagana kan? Nampak kabenya kan dede. Bukan. Kabenya ko simiti. Boti ke yumbit. Bukan. Kanaf amma marra katiruf temdike. Mali rakkoon ke eessaa dhufte maal bakka buute sana hunda saanaas. Sirraan ka'a. Tole ani maqaan koo Bultumee jedhama. Bultumee jedhama. Magaalaa aanaa Qorcaaca Qorsaa irraan dhufe. Maali rakkoon ke? Boqqolloo bakka bu'ee dhufe. Ani immoo maqaan koo Uummataa Gammachiis jedhama. Kana dhufe aanaa Borcaaqa Qorsaa sanaan jedhamedha. Kana hojjedhu immoo hojiin koo baabura keessadha. Baabura hoogganama. Ati moo eessa? Ani maqaan koo akkuma beekamu Wannabee Qadiidaan jedhama. Kanan irraa dhufe aanaa magaalaa Qorqaati. Kanan bakka bu'ee dhufe loon horiin bakka bu'ee dhufe. Isa wayyahu. Amma maal akka bakka buutanii fi eenyummaa keessan natti hin taane. Bukan. Jalaan hin haasa'in. Maali rakkoon kee ammati? Ani boqqolloo bakka bu'ee dhufe rakkoon koo maali dhugaa waaqayyooti. Raammoo xalaatti ta'e boqqolloo koo bara nan facaase. Ammoo Kanuma fala saasin itti machuun dhufe dhugaadha. qoricha ramaan sitti fakkaata ree. Kana malees dhugaa gooftaati immoo niitii kee boomadu maalleen gadda isaa wagannatti gorsiisanii tuni godoo kee ta'an jiru ta'e boqqolloo fitti. Isaa moof jaartii kee xalaatatti ta'e boqqolloo godha. Kanumadha. Rakkoon kee kana? No. Rakkoon kee akkas taanaan raammoo fi niitii isaadha. Tole amma immoo akka goon. Ati immoo maal rakkattee dhufte? Ani haala rakkadhee dhufe boqqolloo mati naa agarsiise. Boqqolloo daannoo tokko naa agarsiise. Shiingaa fixe. Shiingaa nyaata hin jedhee boqqollotti. Shiingaa tokko naa agarsiise. Shiingaa 8 Ingiliz 8 isaa boqqotee lafa kaa'e. Shingaa baaburaa nyaata? Shiingaa baaburaa nyaata. Wanti kuni boqqolloo jettee boqqolloo daannoo fixe. Xaafii isuma xaafii isa dhufullee wayyaa xaafichi uummatee irraa miti. Boqqolloon ishee xaawoon qabu ta'e kan hawaasa garaa ishee keessatti naxxitee kan hawaasa walaayee boqqolloo itti boqqolloo shaaggataa isa mana keetti raanfatti fidee waan boqqolloo ishee baqa uummatii na dideera hiriira nagaa eeggateetti ba'an kanaaf fedhee si buqqee dhufe. Kanaafuu boqqolloo isaa niitii isaa fi raamoon xalaatatti taateetu siin immoo dhufee xalaatatti ta'e jechuudha. Rakkoon keessan wal qabata. Koppii beela boqqollichi sirrii miti. Haa ta'u qabannee irra kana. Ati immoo maalidha rakkoon kee namtitti? Ani akkuma dura dubbadhe rakkoon koo
rakkoo tun taane nuni waama sirrii ta'e dubbachuu dhumne akkuma horii bakka buune dhumne rakkinni kun inni guddaan horiin hortee wal hortee jechaadha. Baay'inaan wal hortee ammas dabaltee wal hortee keessa baanee dallaan illee dhibee iddootti xaa'oo dallaatti ijaarru fa'aa dhibee. Wajjinuma galtu. Manatti wajjiniin galaana malee hin gaddafaa utuma nuyi rafnu jalbii dhuftee mataa irratti danuun nu wadde. Tiraasiin qabdanii. Tiraasii maalii qabna wanta kanaafaa galatoo mana gaafachuu keessanii fi agoobara sasinii ofirra buusaatii bulaa jettanii nuyi immoo isarra bulaa rakkoo keenya kanatu gadi buutanii nu hubattanii illee gaariidha. Kan biraa immoo waan jechuu barbaadu yoo jiraate adaraa maaloo jaldeessuma kana fa'aa qeeraan rakkisaadha sababii ta'ee fi gadi bu'aatti kottaa safaan irra eegaa isaa ittiin nama fixxanii Jaldeessi si'aa nyaatudha. jechuun sadii nama fixxan sanaatu jaldeessicha nurraa ariitaniiti boqqolloon keenyas akka hin dhumne rakkoo kunis furamuu danda'a. Callis. Jaldeessi si'aa nyaatu boqqolloo keessana duukaa kan galaddachaa harta. Maal boqqolloos Callisi. Mana eenyu akka jirtu beeki. Nama abbaa qabeenyaadha. Sii galaa. Haa ta'u rakkoon keessan namatti tola. Rakkoo akkas furmaata salphaa qabudha. Amma waa'ee koo yoon isinitti hime. Suufii kana meeqaan akkam bite beektu? Isa ni tilmaamamu. wajjiniin hin binnes. Ni tilmaamamu. Mana kana maallaqa meeqatti baasee akkan ijaarsise beektu? Waan salphistu maaloo? Kaampaanii koo meeqaan akkan dhaabsise beektu? Obbo dhugaa waaqayyoo isaaf hin Inni waafu isaa. Nuyi mana citaatti galla isa waa isaan beeku. Haafu isaa. Furtuun kun kan maalii akka taate beektu? Kan makiinaa kooti. Anshin dibeetii baasee jennu. Amma nuuni Bilbila kana meeqaan akkam bite beektu? Maaloo maal qabaasne isin? Haadha ishee eebbo. obbo ishee maa ishee akka daan makiinaadhaa ishee ijoolleetii taphattuudhaa Callisi jaal. Isaan Kamna tuffachuu keessan. Rakkoo keessan furuuf hin deemu. Ammas taanaan ati boqqolloo keessa maaltu fidette? niitii mataa irraa ammoo itti xalaala ta'ee hin jedhe obboon maal isinii Kana malee maali? kanuma gaa waaqayyoo galatu kanuma rakkadhe amma bee an kanan jedhu anoo kan namatti sombuu inni maaliif kan koo mataa akkasii rakkinni kee kanumaayi. sirriidha eeggatee moseenuu qonne laaqi baxabbaxee bitee horiin kee Amma horii kanas sirnuma wal hormaataa isheetiis akka gadi buutanii nu cimsatan hin barbaadu. Adaraammoo waa'ee maadamnaa gootii immoo kaasiin maali? Karoora maaliif fayyadamtu isheen? Maalchii godhaa? Horii kee karoora maaliif fayyadamtu? Jarana isa akka jirtan beektu. sirriidha gaa obboon tokkommoo waan ani dagadhee darbe asitti kan isin naa baruu qabdan baaburri isaa mana koorraa meetirii tokko duwwaachisi qeera Maala akkasiin jedhi. sagalee isaa utuu dhageessan yoo orororororreedha kan daaqaabudha guyyaas bakka iraftii mana dhowwate amma dheengadda kee hin deeme naan jaartiin koo du'aa mana natti cufte Maala akkasiin jedhi gaa maaloo? maali gaa baabura qeera hingaa isaa qannaseetti Hooganan jedhu Fireetti inni haasa'u shiingaa maa jechaadha shiingaa qannaseetti dhaabbattee ta'u shiingaa maali immoo boqqolloo keedha boqqolloo Achi gaa obbo kabaji gee amma hingaa maali boqqolloo isaa xaafii ishee bara seenaa ishee diimtuu sana iyyuu wajji ishee mi'ooftu sana iyyuu Angkanan jedhu kana boqqolloo jedhee waa dhaggeeffadhaa dunyaadhachi kanan jedhu anis rakkoon qaba. Callisi. mana baaburaadha moo kosheenaadha manni kee Isinittani maatii bulee naqee waa'ee niitii koo boqqollootti gadi beena waama ishee nuyi guyyaa maayini niitiin kee ati immoo sirriidha halkan quufatee galii ta'uu nama jeeqa ishee boqqolloo nyaataa horiidha kan boqqolloo nyaataa isheerraa maal qabdati? amma zimmee dhibee ilma si gaana bittiinan amma meesin jedhame mas akka kana Karaa ishee amma akkana. baabura maalaa soora baabura ko Chalisi. miidhaan boqqolloo kanaatu baabura ko miidhaan Callisi. boqqolloo as boqqolloo maashee Ani boqqolloo. Callisi isin jedhe. obbo kanan nu qabachuu qabdu maal jechuudha maaliif nu jeequ isaan
Ammee kan jiru. Tolte dhugaa waaqayyo. Dhugaa hin natti tolte maal ayi. Akkuma isaa fuudhaa kan. Eeggadinaanis mana koo dhufe. Callisii. Shiingaatti eeggadaa bukuun jiraati. Callisii. Ulfina kee eeggatu namitti. Ulfina kee eeggatu kan gidee. Dhugaa rabbi obboodhaa kun. Eeggada shiingaa waa buraa lama na jiraatti. Kan koo manatti doorsisa. Obboon biraa seeraan obboon. Kana manatti tolee. Callisii. Isheen kun manatti. Boqqolloo ishee immoo sobii boqqolloo ishee. Callisii. Amma boqqolloo ishee eeggadaa. Boqqolloo nama nyaachuu dha. Callisii. Horii isaa nyaachuu boqqolloo kana. Utura kina Boqqolloo koo horii isaa. Callisii. Kana jedhu. Boqqolloo Kai. Minaan dheedhii wayii. Mana kootii gai. Boqqolloo eeggadaa Kai shiingaatti. bai. Saawwi Kai bai. Amma Kai bai. Shiingaatti guddaa. Garaa bai. Maani yoombe maani kee beekee moo? Gai mana kootii. Maalu taalti mana koo keessa? Mana harreetti fakkaatee manni koo. Amma moo dubbii yalaatti na sin dabarsaa. Inni immoo nu ilaallatu faranjii ilaallata. Mastiin nagaan nuu tura.